gaafii jaalalaati. Komentiin tokko tokkoo fi barreeffamni keessan nama barreessan tokko waan garaa nama nyaatu. Bas obboloota keenya waan namni hojjeta jedhamee yaadamne tokko hojjetama. Nama tokkoof immoo waan isa irratti hojjetame tokko nama biraatiif barumsa ta'a waan jedhuuf viidiyoo tokko hojjedha. Kanaaf akkana itti gaafiinis yaadnis jechuudha. Gaafis miti akka himannaatitti. Hiriyaa koo waliin waggaa tokko wajjin turre biyyatti maatiin koo bifaan isaan beekan garuu biyyaanii baay'ee walirraa fagaanna. Akkaan isa wajjin ture beeku maatiin isaa na beekanii. Hanga waggaa tokko wajjin turre maatii kootti marga hin geessine. Marga hin geessine jechuun akka naannoo biraatti ijaarsan ergine jechuun fakkaate. Marga hin geessine osoo inni hin geessin biraa biyya ormaa dhufee waggaa 2 qarshii koo isarratti ergaaniin ture. Maatii kootti hummaa hin ergine. Amma garuu natti jijjiirame. Yoon bilbiluuf malee naan bilbilu. Imoo narratti cufate. In balleesse. FB qofaan dubbisa. Qarshii hanga gaafa galuutti narratti ergitu malee wajjin hin jiraannu jedha. Mee maaliin godha? Ani immoo baay'een isa jaaladha. Dhiisuu nan dadhabe. Nan dhiisas jedheen jettu obboleettiin ta'inatu. Akkuma beekamu obboleeyyan ta'inna shamaraa garaa laafanii gara laaftota obboleettii ta'inna haadha ta'inna namni kamuyyuu haadha fi obboleeyyan ofii irraa hin hubata jedhee yaada. Keessammoo nama jaalatanii qalbiin isaanii akka sobamu ni beekna. Kana qofaa miti miseejii hedduutu keessan na dhufaara. Osoo waan takka walirraan qabaatiin mallaqa ofii kan erganii booda namni sun immoo kan itti jijjiiramu. Bara kana keessa bara teknooloojiin ture kana keessatti namoonni adda addaa kana hojii godhatanii irratti bobba'an. Obboloota shamarranii gowwoomsanii bultii waliin ijaarananii suuraa adda addaatiin itti fayyadamanii hojii qabna jedhanii sobanii itti fayyadamanii baay'eedha. Hanni bifa jijjiirateera bara kana keessa. Akkuma barri teknooloojiin hammayyaa deemu wanni hundi hammayyaa deema. Hannis akkasuma bifa jijjiiratee hammayyaa feera. Kanaaf obboloota koo akka sirriitti irraa of eeggattanii mudannoo mucayyoo tanaa isinitti hime jechuudha. Mucayyoo tanaa fi namoota akkasiitiif wanneen dhaabonni biraa namni kamiyyuu haa ta'u viidiyoo iddoo irratti hojjedheera. Nama waliigaltee bultii jireenyaa yookiin nikaa yookiin qubeelaa haala amantii keessaniitiin walirraa hin qabne kennaa fi malee mallaqa keessan fuuraa waggaa hedduu dabarsitanii hin kenninaafi. Nama bultiitti waliin qabdu tokko hamma tokko bifa seeratiin ija seeratiin argachuu dandeessa. Kaan mee maal jettee gaafatta? Seerumatti waliin malleetti maal jettee gaafatta? Keessattuu bara kana mallayni ergamu gabaa gurraachaan ergama. Ijoolleen hedduun akkasitti argatanii yaada. Yooma hin gaafadha jetteeyyuu mallayni isa irratti gale sun maqaa isaatiin miti. Maqaa abbaa mallaqa galchuun sanii malee. Wanni kun akkuma bu'aa qabu mallaqa gabaa gurraachaan galfatuun akkuma bu'aa qabu miidhaan isallee guddaa namoota wal dhabaniif booda ragarratti waraqaan nagaheen isin harkatti qabdan sun nama yoo wal dhabdan baay'ee isin fayyada. Garuu osoo maqaa keessaniin ta'e maal jennaan maqaa keessaniin galuu hin danda'u. Namoonni maqaa ofiitiin galchan jechuudha. Bakka kanatti illee akka itti yaaddan gorsa obbolummaa isinii dhaama. Obboleettii koo dabre barumsa ammaaf mallaqa kee osoo hin ergin dura warra keessanitti ergatee haala amantii keetiitiin akka fidatu godhe booda waan qabda walitti dalagadhaa. Gaafsan ija seeraatiin argachuu hin dandeessa. Yoo wal dhabdanillee namni wal jaalatu illee duruu jira, wal dhabu illee duruu jira. Namni yaada kanarra qabdan dhaamaaf isinii jira galata.